Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin qaqqabu kan daawwachaa jirtan qophii addaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraa kan isinii darbuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa xumura qophii keenyatti nu waliin turaa isiniin jenna. Antasfaay Aminati akkasumas ogeessi kaameeraa Fiteenkaa Adil Usmaan waliin ta'uudhaan kan isin biraan geenyu ta'a. Egaan haala yeroo irratti haasofnaa keessumaa lola Tigraay irratti Abiyyi labsee akkasumas labsii qeerroo marsaa shanaffaaratti Ayyuu Oromoo Yaayyaa Bashir wajjin haasa'uuf deemaa jirra. Turtiin keessan ammas nu waliin haasa'u jenna. Kallattumaan gara Yaayyaatti dabarsaa Yaayyaa baga nagaan kenna. Kelatoo Bitasfaay. Ayyee ulfaadha. Mee egaa guyyaa kaleessaa ifatti lolli banamee jira. Abiyyi Ahmed gama fuula sooshaal miidiyaa irratti akkasumas miidiyaa biyyattiitiin gadi ba'ee lola labsee jira. Mega lola kana meechirraa jalqabu gaafa lola kana dhageessu akkamiin argite jalqaba irratti yeroo dhageessu maal dhaga'ame meechirraa jalqabu? Lolichi waanuma eegamaa turedha. Waan haaraa miti erga jedhamu jalqabe har'a immoo borii kan jedhu eegamaa ture malee lafjalee diraamaa isaan barbaachisu tokko tokko xumurachuudhaaf immediate cause uumuudhaaf hojjechaa turanii. Waraana banuudhaaf cal jetteesuma miti kana sababa wayii tokko tolchuu qabda. Sababa sanatti hirkatteeti akkana ta'etti labsite jechuudha. Warroottiin abbootiin irree keessumattuu diraamaa akkanaa kanaan waraana banuu waraanas dhaabu gaafa gameef jechuudha. Kana keessatti amma jalqaba sababni tolfame inni guddaan waan Wallaggatti ta'e sana. Waan waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuu jedhanii ta'ee jedhanii waraana isaanii achirraa erga kaasanii booda humna shiftaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo of fakkeessee akka waraana bilisummaa Oromootti dubbatu achiisanii leenjisanii diraamaa kanaaf qopheessanii uummata irratti tarkaanfii fudhachiisanii achi booddee waan sana labsanii oonakshaniin kana gootee jedhaniitti labsan jechuudha. Kana immoo kan godhee TPLFitu duubaan jiraa kan jedhutti tolchan. TPLFitu waan kanaaf responsibility isaantu qawwee kennee fi isaantu kana godhee kan jedhu ka'e. Amma lafarratti wanti yeroo dheeraadhaaf argaa turre Oromoo diinoomfachuudha. Qabsaa'ota Oromoo hidhannoo qabaatan hidhannoo hin qabaatin sabboonaa taatee Oromummaaf Oromiyaaf falmannaan diina guddaa akka taatee waan yeroo dheeraadhaaf kunoo lafarratti argaa dhufnee tarkaanfii meeqaatamnis nama keenya irratti bifa hidhaatiin bifa ajjeechaatiin fudhatamaa dhufeedha jechuudha. Amma humna lama yeroo tokkotti dhahuu hin danda'an waan ta'eef humni inni yaaddoo guddaa itti uumee fi hidhannoo guddaa qabu muuxannoo waraanaa yeroo dheeraadhaa qaba jedhamee tilmaamamu Tigraay osoo jiruu Oromiyaa qofatti lollee qabsoo bilisummaa Oromoodhaa moo'achuu hin dandeenyu kan jedhu qaban jechuudha. Kaayyoon isaanii gaafa Jawaar fa'aa, Abdii Raggaasaa fa'aa, Baqqalee Garbaa fa'aa, Hamzaa fa'aa hidhan sana, Mikaa'el Booranaa fa'aa gaafa hidhan sana hogganoota qabsoo kanaadhaa mana hidhaa naqneerra waan ta'eef kana booda qabsootti cabeera kan jedhutu qalbii isaanii keessa ture ta'uu dide. Erga jirri hidhamanis qabsoon ittuu jabaate daranuu sodaa tokko malee kan akka Jaal Daawud Ibsaa fa'aa gadi bahanii ifaan ifatti itti himaa turan. Kan akka Profeesar Mararaa Guddinaa walgahii jaraa irratti waraqaa qorannoo wanni rakkoo tokko malee sodaa tokko malee dhugaa buruqsanii maalummaa Itoophiyaan keessa jirtu itti himanii waccisiisan jechuudha. Kun akka qabsocha buruqsuu hin dandeenye itti agarsiiseera. Kanaaf fuula tokkoon Oromoo lolanii cabsuuf kaabaa Tigraay hudha jara qabee jira. Achi garagalanii jaraan guutuutti loluuf asiis rakkoon Oromiyaa keessaa isa isaan to'atan ta'uu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf diraamaa wayii tolchanii waraana ifaa ta'e bananii Tigraayin erga rukunnee booda achi as garagaluu qabnaadha. Oromiyaatti garagaluu qabnaadha. Kana dabballoonni isaanii warri muuxannoo hin qabne tokko tokko ifatti baasaa jiru. Jalaa miliqsaa jiranii sooshaal miidiyaa irratti jechuudha. Akka akeekni waraanichaa jalqaba Tigraayin lolanii achi erga cabsanii booddee guutummaa guutuutti amma sodaan inni guddaan jibbiiniif sodaan inni guddaan Oromiyaa akka ta'e beekamaadha. Qabsoon uummata Oromootii fi kaayyoon uummata Oromoo akka kaayyoo bulguutti
akka kaayyoo shororkeessituutti har'aamitti kan lakkaa'ame jechuudha. Warruma kaleessa wayyaanee TPLF wajjiniin Oromoo bulguufa keessa dhiyeessaa turetu arras aangoorra jira waan ta'eef Oromoo jibbuu irratti jarri kaleessas tokko turan arra dantaan adda adda jara hadhaabu malee warra dantaan isaanii Oromiyaa keessatti tuqame hunda wajjin ta'uudhaan Oromoo irratti duuluudha jechuudha. Kanaafuu lolli amma Tigraay irratti baname kun waan addaa waan hin eegamiin tokko otoo hin taane waan tarsiimoodhaan achi keessa bahee Oromiyaatti dhufaa jiru ta'uu isaati. Fuulli waraanaa inni guddaan dirreen waraanaa inni guddaan Oromiyaa ta'uu namni keenya beekuu qaba. Kana yoo milkaa'an as dhufuudhaaf Oromiyaatti gadi qajeeluudhaaf akka ta'e hubatamuu qaba. Booda bal'inaan itti seenuu dandeenya. Ayyee ilaala kanuma keessumaa uummanni Oromoo lola kan akkamitti ilaala waan jedhu itti deebina. Mee ammas otoo gara kanatti dhufin yaayyaa gullusoo keessatti namoonni lakkoofsaan mana ajjeefamanii jedhanii olola propagaandaa guddaa karaa miidiyaa mootummaatiinis akkasumas karaa aktivistoota sirna nafxanyaa leellisanii hedduu afarfamaa ture. Kana biraan paarlamaa keessatti boo'icha guddaatu ture. Gaafa Oromoon du'u, gaafa Oromoon mana keessatti jumlaan ajjeefamu namni tokko paarlamaa keessatti dubbatamee hin beeku. Pireezidaantiin biyyattii yeroo hunda gaafa sabni tokko du'u qayyi masmar jettee gadi baatee dubbatti. The next day guyyaa itti aanutti lolli Tigraay baname. Maaltu kanarratti mee maal ilaalta? Shirri kun maal fakkaata? Guyyuma tokko lamallee otoo hin bulin Tigraay irratti immoo lolli baname. Kan akkamiin ilaalta yaayyaa? Waan kana waanuma reefuu kaaseen wal qabata. Sababa ittiin lola kana bananu tolchuuf jecha Wallagga keessatti filatanii bakka jechuudha. Bakka kamitti gochuu qabna yoo iddoo kamitti goone wal qabata wanti kun kan jedhu tolfatanii itti yaadaniiti. Wallagga keessa geessan maaliif achi geessanii sochii waraana bilisummaa Oromoo ol aanaatu naannoo sana keessa jira kana beekan jechuudha. Kanaaf waraana bilisummaan Oromootiif immoo waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF immoo tokko jedhanii walitti laabal godhaniiru jechuudha. Amma dura waan yeroo dheeraaf olola ittiin tolfataa turanidha. Waan nama qaanfachiisu jaratu fuula saantimaa gamaa gamanaa ta'ee waggaa 20 meeqa guutuu waggaa 28-27 waliin ummata cabsaa bahe arra warra TPLF irratti murannoodhaan qabsoo bara meeqaatamaa geggeessaa bahan qunca'anii jireenyan horannee jireenya ofiitti dhabanii qabsoora turan sana arra deebisanii TPLF walitti firoomsan jechuudha. Warra qaanii beektus miti jedhu kun beektaa. Kanaaf diraamaan sun achitti tolfamuunsaa Wallagga keessatti tolfamuunsaa guyyaa itti aanu eenyu irratti lola banna kan jedhu hundinuyyuu sagantaan tolfameeti. Waraana asitti ajjeechaa gooneeti. Ajjeechaa kanaaf immoo shaneetitti gaafatama jenneeti. Shanee immoo kan ijaare kan akkana godhe kan maarree ta'e TPLF jenna. Achi oneg shanee ammaaf as keenyeeti isa olii sanatti duullee cabsinee kaanee kanatti gaddeebinaadha. Akkasii akeekni isaa. Waan akka dhoksaa tokko hin qabu kun ifaadha jechuudha. Kanaaf kan isaan diraamaa sana tolchani kan jedhuun irra deebi'uu barbaada. Qayyi masmariin pireezidantittiin irra deddeebitee dubbattu kuni amma duras argineerra gaafa dantaan saba Amaaraa tuqame qayyi masmar taraggaxe jedha. Dantaan saba Amaaraa tuqamuun hin deeggaru akka mataa kootiitti jechuudha. Sabni tokko akka sabaatti ulfinni sabummaa isaa eessattuu haa ta'u yoo tuqame sirrii miti jechuudha. Kaayyoon qabsoo Oromoos ulfina saba kamiituu tuquu miti, nageenya saba kamiitiifuu yaaddoo ta'uus miti jechuudha. Wallaggas ta'ee guutuu Oromiyaa keessatti sabni kamuu Amaara dabalatee jechuudha. Keessumattuu sabni Amaaraa bal'inaan Oromiyaa keessa qubatee akka jiraatu beekama. Qabsoon bilisummaa Oromoo karaa nagaatiinis haa ta'u, karaa waraanaatiinis haa ta'u, takkaa namoota kana, uummata kana taargeet godhee hin beeku. Kun seenaa qabsoo bilisummaa Oromooti. Diraamaan adda addaa irratti tolfamaa ture eeyyee TPLFs barasaa godhaa ture waan sana jechuudha. Waan arba guuguutti godhame jira, waan baddannootti godhame jira, hin dagannu seenaa jechuudha. Kana yeroo itti wal gaafannu dhufa. Amma diraamaadhuma sanatu irra deddeebi'ee tolfamaa jira ammas. Amma immoo Wallagga keessatti baddannoo biraa tolchan. Agartee? Ofii saba Amaaraa ajjeesanii deebisanii Oromootu si ajjeese jedhanii sabni Amaaraa Oromoo irratti akka kaka'u. Oromoof Amaara gidduu ibiddi akka qabatu
Kanaan immoo qabanii saba tokkoof waan dhaabbatan fakkeessanii saba Amaaraatiif isin dhaabbanne jirru kun nafxanyummaadhaaf dhaabbatan malee saba Amaaraatiif hin dhaabbanne. Iddoo kanatti kan nuti nafxanyummaaf Amaarummaa adda baafnee ilaaluu qabnu. Amaarummaan sabummaadha, nafxanyummaan sirna. Kana namni keenya sirriitti beekuu qaba, diinnis beekuu qaba. Nafxanyummaan sirna cabsee bulu, sirna qawweedhaan nama ukkaamsee buluu barate, sirna umurii waggaa 150 qabu. Amaarummaan garuu saba seenaa waggaa kumootaan lakkaa'amuu qabu. Akkasitti adda baafnee beekuu qabna jechuudha. Kanaaf sabni Oromoo saba Amaaraa wajjin takkaa diina ta'een beeku. Sirna Amaara keessaa biqile nafxanyaa jedhamutu Oromoo diinomsatee saba Amaaraatiif waan dhaabbate fakkeessee diraamaa tolcha akka kanatti kan beekamuu qabu jechuudha. Kanaaf wanni Wallagga keessatti ta'e sun jechuufan kana hunda dhufee namoonni achi keessatti ajjeefaman suni hedduu nama gaddisiisa. Ajjeefamuun kaayyoo keenya miti, kaayyoo waraana bilisummaa Oromoos miti, kaayyoo qabsoo Oromoo walii galatti kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromooti miti. Kana kan godhe jaruma warra diraamaati, warra bilisiginnaati jechuudha. Akeekni isaas qabsoo Oromoo yakkisiisanii sana booddee TPLF kan kana duubaan jiru. TPLF irratti waraana bananii achi erga yoo milkaan yoo sana cabsan booda guutuutti dhufanii waan Oromoof Oromummaa ta'e Oromiyaa keessatti daaraa gochuudha barbaadu jechuudha. Hawwiin isaanii isa kana qayyi masmariin waa tokko qofan sii dabalee xumura tasfaa'e. Qayyi masmariin jedhame suni saba dhaabbateef qaba qayyi masmariin sun. Gaafa namni biraa du'e qayyi masmarii isaanii jedhu takkaa dhageenye hin beeku. Namni kana jedhus warruma nafxanyaa keessaa malee warruma hogganoota maqaa Amaaraatiin nagadu kana keessaa malee lammii Amaaraa tokko miti yookiin immoo nama Amaaraa taraa tokkos miti jechuudha. Warra maqaa Amaaraa qabatee nafxanyummaa gadhaabuudhaaf hojjetutu gaafa nama isaaniirraa waa tuqame qayyi masmar taraggaxee jedhu jechuudha. Kaleessa pirezidaantiin akkas